duuba akkas yoo ta'e yoon an kaanne as biratti an badii maa'uu qabu bara because maaliif jennaan maallaqa kana yoo maallaqni dhimma maallaqaati miti jee dhimma gastii raana buusuutu yoo ta'e gastii gubbarraa kan hin buuse nama sheekaati nama guddaa silaa inni nama gorsuu malee aboo ilma sharmuuxaa jeegizee nama arrabsachirra taa'ee sheemidha kun nutiifillee sheemidha si galee amma osoo duriyyee wahii nama arrabsite okay duriyyee no nama sheekaa barsiisaan tokko gizee akkas jiru mana rabshaa godhee takkarra lamarra muyit gizee ni dubbate yaa maamma bayan ndaam annaa aznaanna maamma bayan na koofalchiisaa annin kabajaa nin jaaladhaani gaafa akkasiin na arrabsee gastii isaarra dhaqee waliin qallatu ture jechuudha because በጣም ይመቸኛል annama takkaa namni ijoolleen xixiqqishoon suudii keessaa gaafa gabbaatee iyyitu an takkaa deebisaas deebiseen beekuu fi manguddummaas taa'ee fi hin beeku ግን wanni narra kabajee as dhufeef kabajaa stiil saa kanatti illee isaaf waan kabajaa qabu malee sila bakka fayyaan qabu dhiisi kun jeefirraa dhiisuun hin danda'a garuu kabajaatu mana kana na fide malee nama na arrabseef takkaa deebiseen beeku dhugaa namni hundi ni beeka manarraa kan hin gabbuuse rabshaa godhe ati amma hamza mana kanarraa ganna buusu mirga ni qabda maa ganna buuse jee siiriin itti dhaqa jaarsaayin adda baasaa jee akkamitti nama arrabsaa mana keeti bar abbaa feete mana keetirra ariyuu mana keetirraa teessisuu mirga qabda kun mirga hoostii keetiiti kun mirga haqa qabaa karaa maallaqaa sanitti hin dhorkineen haqa isaa wallaahi billaahi haqa qabee nooliin laffee jira nooliin dhaabbatee jira hirriiba dhabee jira antana yoon kijibeellee rabbiin nan dhiisu jechuudha because haqa qaba dhaabbatee laffee dhaqee micoo dawwalee maallaqee ergiyaaboo ji'een osuma maallaqa namni biraatu isa dhorkate aan akkan godhe wallaahi maallaqa sana irraan kafale because maalin jee yaabo maamman biyaan miskiinaan maallaqa kanas kafaluu hin danda'u yoo irra deebistanii aan viidiyoon hin baasa warabbal kaabaa yoo irra deebistanii kafaluu hin danda'u ifuu jaartii isaatu dhalte maallaqa kafaluu hin danda'u jee irraa dubbatu tureef si galee garuu inni rabshaa godhee bakka hedduu jechuun humna kiyyaa ol ta'e si galee fuudheetiin gabbuuse gisan gadin darbeen gadin buusee garuu gizeen gad darbuun arrabsineen ittiin dubbanneen ati kaakkanaa dibata kaakkanaan jenneen fiigeetuma feesbuuk irratti qincaamtitti wasaktitti jeetuma kanuma footooti yagalbatee poost godhuun argeen namaatu keessaan na ergee haay maaltu deema jee rifadhe mana banee arrabni arrabaa miti haa hin hafneen siin jee bara ilmi namaa akkasitti arrabsamu namni guddaan namni silaa na barsiisuu qabu yoon dogongorte joo qabu garee maafiyaa ijoollee xixiqqishoo takkaa ilkeessa wakkatteen beene hunda ol galchee kaan kunoo arra guutuu rabbi ilmoo isaanii obboleessa isii shafaa haa godhu sheeka keenya xiqqeessa jee sheeka hin xiqqeessine namni sheekattiif beekee of guduraa kabajaa isaa beekee yoon ani isatti bu'eellee rabbiin nu dhiisu qaala rasuulallah nama dubbatu sheekni jechuu Senegalee usumaan isatti bu'ee anuu nin caba karaan hafa jechuu abbaan fedhe sooba jechuu danda'ani riikardii tiktookii keessaa baasee hunda isaaniitu kijiba akka godhan si garsiisuu danda'a tiktookiin ni waraaba viidiyoo laayivii ni beekta hamza yaa san booda maallaqa fuudhe maallaqa gisee fuudhusan maal waliin jenni hundi keenyaahu yoo uummanni kafalu dide ana haadha faaxee mubaarak taanee atis taanee waliin adda qooddannee kafallaa yoo hin ta'in immoo ummata irraa sassaabnee kafallaa jenne malee tokkoffaa anaatu kafalaa hin jenneen anaatu masluufummaa fudhata hin jenneen maallaqni irratti liqeeffame kun dhimma Oromooti malee dhimma maakiitii miti waan hubachuu qabu tokko yoo jiraatu jechuudha anaaf hin liqeeffame Oromoodhaaf liqeeffate intalti intala Oromooti dhiigummaa Oromummaa waliin nu fida malee waan biraa wanti walitti nu fidu tokko illee hin jiru. Maamma bayaa liqeeffate hayyee liqeeffatu isaa hin kaadne nooji laffa'uu isaa hin kaadne haqa qabaa hin kaadne ansan hunda. Maal irratti wal dhabne amma anaaf inni maallaqa yaa osuma qoosaa akka qoosatti haasofnu geemii os taphannu maamma bayaa yoo maallaqa sana amma boru hin kafalle waa inni jee takka kanan kijibne. Maamma bayaan an kijiban beeku baay'isa waan hubachuu qabdan maamma bayaan yoo maallaqa sanii kafalee na ragaxaa hin jen sirra gaxaa minaamin jee akkuma qoosaa hokkoofallee bira dabarre. Dubbiin miiciyyoo nuti waan guyyaa takkatti dhumattuu nutti fakkaate guduraa qabadhu. Guyyaa lammaffaa dubbiin miiciyyoo hin dhumanne. Dubbiin miiciyyoo hin dhumanne guyyaa sadaffaattis hin dhumanne maallaqni kun jummaa ganama nuuf kenname jechuudha.
Miciyyoon amma dhufte gastii gubbaa inuma carraa namaa kan nuti didee jira. Sagalee baasee si dhageessuu danda'a jechuudha. Garee maafiyaa ilmaan akkasii an amma jecha inni jahu hin barbaadu. Mana guutuu rabbasha. Yaa maama bayan oobsi namni hundi gabbuusii nu rabbashaa jira yoo jaan wallahi billahi gadi hin buusne jechuudha. Muyit irratti qabaa jira because wal dhaggeeffachuu hin dandeenye. Inni waa'ee maallaqa haasawa. Garuu ka dura dursu lubbuu namaati maama bayan maallaqa kana hin kafalla. Namni maallaqa kana abbaan feetan soba jaa al samaachuu. Maama bayan maallaqa kana hin kafalama. Oobsiin jeen. Minam nagar dhagahuu dide Hamza wanta ka dhagahuu dide moo'is kaabata garee maafiyaa maallaqa kana akkas godha maallaqa kana fida oobsi maama bayaa maallaqa hin kafallaa oobsi jeetin dadhabee jechuu gastii gubbarratti si galee sambooda muyita irratti qabe miciyyoon achi ofiin ajjeesxeetti waa'ee maallaqa haasoo warra deebisee maama bayaa maallaqa hin kafallaa daqiiqaa takkaaf miciyyoo lubbuu namaatu dursaa oobsi yennaan arraba nu arrabse jechuun ilmaan akkasii jeeti Alex Taayyoji wal arrabse jechuumatti niin callise. Ammas deebee wallahi warri sobee ittan an rabbitti namana waan ta'eef viidiyoo amma keessaa baasee laayifii wallahi Hamza si dhageessuu danda'a. Ragaaniin deema kijibaan hin deemu. Ragaa haa fidatu inni jechuudha. Karabbashuu ture mana guutuu isa ture jechuudha. Inni nu jee muyitna irra qabdii gizeen anaa haasa'u ture muyitna irra qabdii jee. Inni nu bar dubbate amma. Because amma nuti maallaqa kanaa hafuune lubbuu miiciyyoo sanii oolchuufi miti. Eegaa lubbuu miiciyyoo saniitu oolchuufi. Miiciyyoon achi booyaa jiru. Hamza sagaleen kiyya hin jiru amma. Amma ni jira mute godhadhu viidiyoo banadhu taa'e mute godhadhu. Miiciyyoon of ajjeesuuf akkasii iyyiti. Saba kiyyan bakka itti dhaaberraa fi xaddaga Hamza. Eegalte itti deebita. Itti deebita. Miiciyyoon of ajjeesaa jirti. Sambooda maal jedhanii bitaa dhugaa uummatan jeen osuma balleessee jiraadheewu ani jaartii namaati. Hamza ati hin jirtaa dhufee maakiin akkana na goote akkana na balleessite akkas na goote jee sitti himachuu ni danda'a. Ustaazota baay'eetu jira. Ulamaa hedduu jira. Beektoota hedduutu jira jechuudha. Duriyyee walitti qabatee duriyyee assamaarree warra takkaa qaama dhiqatee hin beene ree hunda walitti qabatee haadha tiyya na arrabsaa oolan obboleessa kiyya xiqqaa ka'ummaan tiyya araasii jirtu ummaan tiyya deessee jechuudha ilmoo dhaltee. Ilmoo xiqqishoo hunda rabbi shafaa haa godhu jaanii arrabsu turan. Sigalee kana hunda isaa assamaarree jechuudha. Sigalee miti warra baalagee hunda ol galchee na arrabsu ture. Sagalee isaa si dhageessaa mallee Hamza. Namni sheekaa tokko osuma waan fedheewu balleessee jechuudha. Waan fedheewu haa balleessu namni akkamitti akkanatti nama arrabsa. Dhaggeeffadhu Hamza. Dhageessu? Al-Korinnas artinya alam Korinnas takafate al-Ustaz Boni. Nanti kata di Indonesia di yani situ tu, anak ini bangga ni tidak bisa. Wallahi, naja kalian alio antara orang hunda itu orang penting kata dia kata sat terima. Ammas video maakiitiin qaba waan jeef sanillee naa gaafattashi yaa. Duriyyoota ol galfatee duriyyoota argitee duriyyoota na balleessuudhaaf ta'e hunda ol galfatee akkas as biratti tanas fudhadhu jechuudha. As biratti abbaan fedhe soba jechuu dandeessan itti sokkee warra guyyaa guutuu na arrabsu isa waliin deeggartoota isaaniiti ani misamaachuu soo yaalloon bicha kophaati jettu ofirraan isin dhorkaan. Kun olaa dhaggeeffadhu ammallee. Dalagaan kiyyana jala haabatti malee yoo ani siirii farfara akka ishiin jaarsaan adda baatu yoo na itti hin hojjetin yoo akka ishiin gadaamessi ishii itti hin hojjetin ani Muhammad Bayaan miti. Hadhaan tiyyillee itti qeebalamte wallahi hin dhiisu wallah. Honge ati himma jiran gadaamessi haa goggobate amtani goggobate. No, Hamza miti wallahi amma gareen inni garee ijaarrateeti baay'izawee ani nama garee ijaarratu miti an nama rabbii tokkichatti haqa qabadhee nama deemu wallahi wabillahi shirri isin daleedanii sumatti deebi'a kaleessas dheengaddas anuma kuffisuuf deemta waan ta'eef wallahi eebba ummaati yaa waan hin qabuuf nama kufuu miti obboleessa kiyya xiqqaa dhagee Hamza no obboleessa kiyya xiqqaa amma dhaladee hunda arrabsuu turan.
maallaqa kana hin fixanne na obsi Hamza maallaqa kana maakii irratti galchitee jeen akkaawuntii maakii irratti galchitee tokko hafidu lam maakiin anaan masruufummaa fudhate jettee naa gaafadhu waliin kafalla jechuun ummata Oromooti waliin kafalla dhimma Oromooti malee dhimma maakii addatti Facebook irratti deemee jechuun ani jaartii namaati waan inni na galabbatee kun akkana na post na godhe laal qincaamtitti wasaktitti gastiiraana darbitaa jee na post na godhe amma gastiiraana darbitaadha maallaqas ta'u kafalamee jiraaf namni tokko mucaan Oromoo tokko kafalee jiraaf natti fakkaata erga san boodallee hin dhaabne erga dubbii maallaqaatillee ta'e garee yoo saama garee waan qabuuf malee osoo dubbii maallaqaa qofaa ta'e kaleessa na abaaraan ooluu jechuudha. Gastii xiyyarraa gad darbuu moo abbaan fedhe yoo seera manaa cabsee gad darbuun hin danda'a ol kaasuus hin danda'a. Kun kabajaawwan wal ilaallatu miti. Sigalee Hamza kabajaawwan wal ilaallatu miti. Kabajaan tabraati rabbashaa jira gabbuuse. Yoon gabbuuse balleessi yoon badii qabaadhe badiiti ya deemee nama gaafa namni coontuun akkana na goote akkana na balleessi jechuu qaba malee mana banatee anaat akkasi godhe anaas asiinsi godhe namni sheek bayaan jedhamu namni maqaa ustaazaa qabatee osoon balleesse inni na dhaluu danda'a jechuudha dhugaan isinitti hima jechuudha anaaf abbattis obboleessattis na ooluu danda'a sheeka jechuun ustaaza jechuun barsiisaa jechuudha osoon an dogongoree jiraadhellee na gorsuu waan kun sirrii miti akkana na goote coontuun jee isinitti hime na gorsfachuun dandeessan ayyoon balleessillee nama gorsa namaa dhaga'u akkasiin si godhe asiin si baate jechuun suni nama maqaa ustaazarraa akkamitti ilaalama ani intala dubartiiti nama bultii qabu akkanatti na arrabsuun kun sirriidha.